Akkam jirtu barattoota? Naga keessani baga nagaa taatan jechaa guyyaa har'aa kan waliin ilaallu diriiroo fi sarara qajeelaa isa jedhudha. Ingiliffaan immoo coordinates and straight lines isa jedhu. Diriiroo fi sarara qajeelaa hariiroo isaa waliin qaban kana bakka sadiitti qoonnee ilaallaa. Jalqaba irratti yookiin tokkoffaa irratti giraafii diriiroo koordineetii ibsama yookiin hima xaa walqixa ta'a. Aan immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee ijaaruu isa jedhu laalla. Isa kana keessatti wanti isin hubachuu qabdanii diriiroo koordineetii kenname irratti ibsama xaa walqixa ta'a. Aan keenya kan miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee akkamitti ijaaruu dandeenya? Diriiroon kenname irratti isa jedhu as keessa ni argattu jechuudha. Inni asirratti argaa jirtan kun Ingiliffaan kan ibsamedha. Isuma kana gara afaan Oromootti kallattiidhaan hiikaa tokkoon tokko isaa akka isin hubatamuuf waliin ilaallaa faana bu'a. The graph of an equation of the form x equals to a is the element of rational number. Giraafii ibsama bifa xaa walqixa a miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee akkamitti kaafna? The graph of the equation x equals to a is an element of a is different from 0 is line parallel to the y-axis and at a distance of a unit from it. Kana jechuun giraafiin ibsama yookiin hima xaa walqixa a miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee aan immoo 0 irraa adda ta'ee yoomiyyuu inni saaqeeyaa waliin wal tarreeta. Eessarratti fageenya a kana irratti jechuudha. Siiqeeyaa irraa fageenya a irratti wal tarreetaa jechuudha. Note hubadhu. If a is greater than 0, yoo aan irra guddaa 0 ta'e, then the line lies to the right of the y-axis. Yoo miseensi lakkoofsa raashinaalii keessaa aan kun irra guddaa 0 warra ta'an jechuunis warra 0 olii jira yoo ta'e, sararrichi gara harka mirgaa yaatiin bahaadha. If a is less than 0, the line lies to the left of the y-axis. Yoo miseensota lakkoofsa raashinaalii warra 0 gadi jiranii ta'e immoo aan keenya sararichi yaa irraa yookiin siiqee yaa irraa gara bitaa oolaadha. The graph of the equation x equals to 0 is the y-axis. Siiqee yaa suni ibsamni isaa xaa walqixa 0 jechuunis xaa yoo walqixa 0 ta'e siiqee keenya yookiin giraafiin keenya siiqee yaa irra oolaadha. Kana tokko tokkoon afaan Oromootiin yoo ilaallu sararri yookiin siiqeen xaa walqixa ta'a giraafiin nuti kaasuuf deemnu isa jechuudha. Kun siiqee yaa waliin wal tarreeta. Eessarratti wal tarreeta? Sararri xaa walqixa ta'a kuni siiqee xaa tuqaa a keessa darba. Tuqaa aan immoo lakkoofsa nuuf kenname neegatiiva ta'uu danda'a, 0 ta'uu danda'a, kan poozitiiva ta'uu danda'a. Darbuun siiqee yaaf wal tarreeta jechuudha. Tuqaa a sana keessa darbaa jechuudha. Jalqaba irratti isa kanas bakka sadiitti qoonna. Yoo aan irra guddaa 0 jechuunis lakkoofsota raashinaalii warra irra guddaa 0 ta'an yookiin 0 ol warra ta'an yoo ta'e, aan keenya giraafii xaa walqixa a kuni siiqee yaa irraa gara harka mirgaa oolaa jechuudha. As keessatti fakkeenyaaf giraafii kana fudhannee ilaallu. Kan amma asirratti argitan kun siiqee irra ol garagalee barraa'e kun xaa walqixa a inni jedhu kuni siiqee yaa irraa gara mirgaatitti argama. Siiqee yaa irraa gara mirgaatitti kan argamee fi aan keenya irra guddaa 0 jechuunis siiqee yaa irraa gara mirgaatitti kan jiru kuni siiqeen xaa yoomiyyuu poozitiivi. Kanaafuu tuqaan inni amma keessa itti ba'u kuni a irratti qaxxaamura. Siiqee xaa kana a irratti qaxxaamura. Aan keenya yoo 5 ta'e siiqee xaa 5 keessa ba'a. Yoo 6 ta'e 6 keessa ba'a. Mee fakkeenya iddoo duraan deebineetiin yoo fudhanne kunis jedha aan koomaa 0 jechuunis aan keenya irra guddaa 0 yoo ta'e, fakkeenyaaf a walqixa 6 yoo ta'e, gatii yaa yookiin seentuu lammaffaa
dirqama miti, dhaabbataa miti. Siiqqeen xaan kun dhaabbata 6 fudhannaa jechuudha irratti. Yaan keenya immoo yookiin immoo seentuun lammaffaa neegatiiva ta'uu danda'a, poozitiiva ta'uu danda'a, lakkoofsa fedhe ta'a. Garuu aan keenya siiqqee xaa waan bakka bu'uuf seentuun jalqabaa kun inni dhaabbataadha. A walqixa 6 ijaarra. Inni kun immoo 0 oli waan ta'eef kallattiidhaan yoo ijaarru immoo gara gadiitti ni dhufna. Inni kun fakkeenya kanaan ijaaramaa jechuudha. Kanaaf A walqixa aan irra guddaa 0 isa jedhu kanaaf nuti A keenya walqixa ta'a 6 yoo fudhanne ibsamni xaa walqixa A jedhu kun bakka A yoo buufne xaa walqixa 6 ta'adha. Kanaaf siiqqeen keenya yookiin sararri nuti ijaarru giraafiin nuti ijaarru 6 kana keessa gadi baheet siiqqee yaatiif waltarree ta'a. Innis yaarraa gara mirgaa 6 arganna. Poozitiivni 6 gara mirgaa waan jiruuf jechuudha. Yoo aan immoo irra xiqqaa 0 ta'e hoo sararri xaa walqixa A jedhu kun siiqqee yaa irraa gara bitaa oola. Siiqqee yaa irraa gara bitaa. Kana jechuun aan irra xiqqaa 0 jechuun 0 gadi warra jiranii jechuudha. 0 gadi warri jiran immoo neegatiivotaa jechuudha. Isaan kunniin fakkeenya foormuun inni ittiin barraahu neegatiiva A koomaa 0. Kana jechuun aan isaa yoo aan kun yoo irra xiqqaa 0 ta'ee jechuudha. Amma nuti fakkeenyaaf mee A walqixa neegatiiva 6 yoo fudhanne aan keenya yoo miyyuu neegatiiva 6 seentuun lammaffaa yookiin immootu inni yaa dhufu kun immoo rakkoon qabu neegatiiva ta'uu danda'a, 0 ta'uu danda'a, poozitiiva ta'uu danda'a. Kanaaf fakkeenyaaf neegatiiva 6 neegatiiva 3 ta'uu danda'a, neegatiiva 6 neegatiiva 1, neegatiiva 6 0, neegatiiva 6 2, neegatiiva 6 5. Kun amma siiqqeen xaa walqixa aan miseensa lakkoofsa raashinaalii keessaa tahee yoo aan kun irra xiqqaa 0 ta'e haala ittiin giraafiin kaafamu. Isa immoo kun giraafii kanarraa yoo laalle kana giraafichi kun sarara diimaa kan neegatiiva A koomaa 0 yookiin immoo ol gara oliitti barraa'e xaa walqixa neegatiiva A jedhu kana bakka bu'a. Innis gara bitaa siiqqee yaa kanarraa gara bitaatti argamaa jechuudha. Inni kunis haala kanaan bahaa jechuudha. Kanaaf ibsama as keessatti nuti fudhanne kana keessatti aan keenya neegatiiva 6 waan jedheef neegatiiva 6 keessa darbuudhaan yaarraa gara bitaatti jechuudha. Neegatiivni 6 gara bitaatti argama. Siiqqee yaa kanaaf waltarree ta'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo yoo aan keenya 0 ta'e jechuunis aanis miseensa 0nis miseensa lakkoofsa raashinaalii waan ta'eef sararri ibsamni yookiin himni xaa walqixa 0 jedhu kuni kallattiimaan siiqqee yaa irra oola. Kallattiin irra oolaa jechuudha. Yeroo kana aan keenya yookiin immoo xaan keenya dhaabbataadha 0dha. 0 keessa baha waan ta'eef yaan keenya immoo ni jijjiiramuu danda'a. Neegatiivota ta'uu danda'a, poozitiiva ta'uu danda'a, 0 ta'uu danda'a. Haaluma asirratti argitan kana aan keenya yoo 0 ta'e xaanis walqixa 0 ta'a jechuudha. Seentuun lammaffaan immoo neegatiiva 2, neegatiiva 1, 0, 1, 2 jennee fudhachuu ni dandeenya. Inni kun immoo asirratti akkuma argitan kana halluu biluu yookiin cuquliisa kan uffate kana kan gara gidduu jiru siiqqee yaa kan jedhu kun yookiin immoo xaa walqixa 0 gara oliitti irratti kan barraa'e kana bakka bu'aa jechuudha. Inni kun kana gammaatitti ilaallee hima xaa walqixa taha aan immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'eef jechuudha. Mee fakkeenya tokko fudhannee haa ilaallu. Fakkeenya A diriiroo koordineetii kenname irratti giraafii xaa walqixa neegatiiva 6 fi xaa walqixa 6 ijaari jedha. Jalqaba irratti giraafii xaa walqixa neegatiiva 6 yoo ijaarre akkuma asirratti amma argaa jirtan kana giraafiin kuni xaan keenya neegatiiva 6 keessa ba'a jechuudha. Kallattiimaan neegatiiva 6 keessa bahee siiqqee yaatiif waltarree ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan kuni nu birratti barraa'eera. Xaa walqixa neegatiiva 6 jedhe sararri gara bitaatti argamu kuni hima xaa walqixa neegatiiva 6 jedhu nuuf bakka bu'aa jechuudha. Lammaffaa irratti immoo giraafii xaa walqixa 6 jedhu ijaareessa jedhee fi xaa walqixa 6 jechuun xaan 6 jechuun siiqqee yaarraa gara mirgaatti kan argamu. Xaa walqixa 6 jechuun 6 kana keessa darbet siiqqee yaa isa dura jiru saniif waltarree ta'a jechuudha. Inni kun akkamitti akka giraafii diriiroo koordineetii nuuf kenname irratti hima yaa xaan walqixa ta'a. Aan immoo miseensa lakkoofsa raashinaalii jechuunis neegatiiva 0 fi poozitiiva yoo ta'e akkamitti ijaaruu isa dandeenya isa jedhu kan ilaalle jechuudha. Artii itti aanu keessatti immoo diriiroo koordineetii irratti ibsama yookiin hima
yaan wal qixa ta'a ba'aan miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'eef akkamitti ijaarra isa jedhu ni argattu. Galatooma.